Maadaamii ishii kun gaa hin hordofti intala kana hin hordofti maaluma taate jettee jecha. Guyyaa tokko akkuma kanaan dura mana fincaanii seenti jechaadha intalli kun. Gaafa seentu waan argite amanuu dadhabde jechaadha. Maadaamii ishii kun mana fincaaniitti duuba gaafa deemtu wanta intalli sun mana fincaanii keessatti taasisaa jirtu gaafa argitu amanuu dadhabde jechaadha. Maal gochaa jirta maalidha kun jettee itti iyyite jechaadha. Amanuu dadhabde intallis baay'ee rifatte jechaadha laala. Baay'ee rifatte san booda imimmaan itti dhufee waan gootu gaafa dhabdu waan jiru hundatti himte jechaadha. Maadaamii ishiitti himte jechaadha. Kanaaf hojiidhumaaf deemtanii kan dabdanis immoo jiraachuu dandeessu jechaadha. Laphee keessanitti daba kan waan hojjechuufi qabdan bakka daba laphee keessanii jibba laphee keessanirraa kan ka'e kan dhiistan jechaadha. Waaqayyoos immoo hin jaalatu. Namni hamaa isiniif haa ta'u sin balleessuuf maan dhufin lapheen keessan qulqulluu haa ta'u. Dabuun gaarii miti. Dabni naannee unuma miidha jechaadha. Kanaafuu hin dabiina, hin nuffina. Garaa keessaniin haa xiqqaatu amma dandeessan garaa keessaniin hojjedha. Garaa keessaniin tajaajila. Maaliif daba keessan sun seetanni fidee itti mul'isa jechaadha. Yeroo hunda gaarummaa keessan osoo hin taane daba keessan itti mul'isa waan ta'eef jechaadha. Laphee keessan qulqulleessitanii tole jettanii ajajamtaniif taanaan Waaqayyo isin gargaara jechaadha. Kadhannaa keessan isin dhagaha jechaadha. Kanaafuu haala kanaan yoo deemtan gaariidha. Egaa wanti seenaan akkanaa kun baay'eedhuma tokko waan na gammachiisee fi kanan isinii fide. San booda maal gooti ejensii ishiitti dawwalte biirootti dawwalte dafi kottu. Dubartii kana gashuun barbaadaa jette jechaadha. Deemtee maal jettiini baay'ee na ajaa'ibe jechaadha gaafan kana dhagahu. Biiroo sun dubartii kana biiroo sun fudhattee deemte. Intalli kuni mana koo erga dhuftee baay'een turre. Reefu akkas naannoo ji'a iyyuu hin guunne. Kanaafuu tiikeettii gutee biyyatti galchuun barbaada. Namichi warra achiis rifatanii akkamitti jedhan. Ishiin kan hojjette baay'ee miti. Naannoo ji'aati. Ani immoo kan waggaa lamaa miindaashii waggaa lamaa akkasumas immoo qarshiittiin tiikeettii pileenii kutattu hunda qopheessee fiira biyya shittaa galtu. Lafa jirtan maraatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu maatii Kiristoos. Lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa. Kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutotaa hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u. Kun Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii immoo sagantaa garaagaraa qabatee kan isin biraan ga'u. Guyyaa irraa immoo waan ajaa'ibaan qabadhee isinii dhiyaadhe hanga dhumaatti akka ilaaltan maqaa Waaqayyoo isiniin gaafadha. Warri yeroo jalqabaaf dhuftan haaraa taatan subscribe gochuun like gochuun miseensa keenya ta'a. Hundumti keessan immoo like gochuun hiriyoota keessaniif immoo karaa garaagaraa gruppii keessanii share godhaafiin jedha. Amantaa garaagaraa kan hordoftan obboloonni koos baga nagaan dhuftanii kabajamaan isiniin jedha waan hordoftaniif. Egaa seensarraa akkuma argitan gaa waan ajaa'ibaati har'a. Egaa namni akkanaas jiraa nama jechisiisa. Kanaaf iyyuu gaa hanga dhumaatti ilaala waan ajaa'ibaa kana jechaadha. Namni akkanaa jiraa edaa jettu. Egaa keessattuu obboloota keenya biyya Arabaa garaagaraa jirtaniif waan kun bakka edaa akkasii jettu. Tarii immoo mana isin jirtanitti wanta akkanaa jiraachuu danda'a. Tokko tokkoon keessan biras jiraachuu waan danda'uuf egaa wal bira qabdanii ilaaltu jecha. Kanaaf iyyuu egaa hundumti keessanuu viidiyoo kana like gochuun jalqabaan jedha. Egaa Sanbeen Tuubii gara fuulduraattis waan garaagaraa isiniif qopheessaa jira. Egaa keessattuu biyyoota garaagaraa keessa warrooti jirtaniif sagantaa nuti addaan qoqqoodne egaa yeroo darbe kutaa 1 2 3 jennee hanga 5tti isinii qindeessine isinii jira. Egaa kaleessa kutaa 5ffaa dheengadda kaleessa dura jechaadha kutaa 5ffaa isinii gadhiifameera. Isa irrattis waan baay'ee hubattaniittu keessattuu waa'ee waldaa garaagaraa jechaadha. Inni immoo kutaan 2ffaa immoo ni jira jechaadha. 5ffaan sun bakka 2 ወይ 3 ta'uu danda'a. Isa ganaa isiniin qindeessina jechaadha. Isiniif gadhiifama. Kanaaf hundumti keessan obboloota koo Sanbee Tuubii sirriitti kunuunfadhaa utubadhaa isiniin jedha. Gara fuulduraatti haala gaariidhaan akka isiniif qopheessuuf egaa hundumti keessanuu ispoonsara ta'uu qabdu jechaadha. Waan qabdanii Sanbee Tuubii gargaara nu bira dhaabbadhaa maaltu hanqate jedha
waan baay'een nu hanqata jechaadha waan ta'eef gara fuulduraattis karoora guddaa qabanneerra wantoonni jijjiiraman hedduudha stuudiyoo keenya sirriitti bareechuuf sirriitti fooyyessuuf waan guddaa qabannee jirra waan ta'eef hundumti keessan iyyuu gargaarsi keessan akka nu biraan hafne akka nu gargaartanii lakkoofsa bilbilaa kanaan akka nu dubbistan isiniin jedha galatooma. Egaa gara dhimma kootti gaafan darbu egaa seenaan har'an qabadee dhufe waan ajaa'ibaati jechaadha. Innis maalidha? Dubartii tokkotu jira egaa biyya keessaa gara biyya alaa deemti hojiidhaaf jechaadha. Egaa ejensii yookaan biiroo ishee geesse sunirraa gara mana hojjettuutti deemti jechaadha. Kanaaf madaamiin ishee fudhatte sun egaa hojii jalqabsiistee dubartii kana intala kana intalli kun egaa biyyuma keenya keessa Itoophiyaa keessadha. Kanaaf intalli kun gaafa hojii jalqabdu baay'ee cinqamti ture jechaadha. Baay'ee cinqamti, baay'ee dhiphatti, yeroo hunda hojjetteeffa fiigdee mana fincaaniifaa deemtii jedha. Ilaala. Bakka gara mana fincaaniitti fiigdii hojjetteeffa achi deddeemti jecha. Baay'ee dhiphatti, baay'ee cinqamti jecha. San booda maaluma taateetiin intalli kun jetti jechaadha madaamii ishii kun. Madaamiin kun ishima duuba deemti hojiin hundi ishii maaltu ishii fiigsa maaltu akkan ishii godha jette yeroo hunda ishii duuba deemti ilaalti jecha. Kanaaf ishiinis mana fincaanii seentee xiqqoo ishee turtee baati. Yeroo xiqqoo turtee baatu immoo xinnoo boqonnaatu itti dhagahama. Mii maaluma taate intalli kuni. Erga dhufteen turre sila maaltu akkan ishii godhaa jettee yeroo hunda duuba deemtee hordofti jechaadha. San booda guyyaa tokko otuma ishiin haala kanaan deemtu akkuma kanaan dura jechaadha hojii hojjette yookaan mana qulqulleessuu taatu yookaan waan biraa ta'uu danda'a hojii ishee hojjette ammas fiigdee mana fincaanii deemte bakka achitti xiqqoo akka miira dhukkubbii faatu itti dhagahame ittantee waan garaagaraa taasistee baati achi. Kanaaf iyyuu akkuma kanaa guyyaa tokko maadaamii ishii kun gaa hin hordofti intala kana hin hordofti maaluma taate jettee jecha guyyaa tokko akkuma kanaan dura mana fincaanii seenti jechaadha intalli kun. Gaafa seentu waan argite amanuu dadhabde jechaadha. Maadaamii ishii kun mana fincaaniitti duuba gaafa deemtu wanta intalli sun mana fincaanii keessatti taasisaa jirtu gaafa argitu amanuu dadhabde jechaadha. Maal gochaa jirta maalidha kun jettee itti iyyite jechaadha. Amanuu dadhabde intallis baay'ee rifatte jechaadha laala. Baay'ee rifatte san booda imimmaan itti dhufee waan gootu gaafa dhabdu waan jiru hundatti himte jechaadha. Maadaamii ishiitti himte jechaadha. Kanaaf ani hojiidhaaf akkan dhufe biyya kana hojiidhaaf hin dhufe. Kanaaf iyyuu gaafa hojii hojjedhu baay'een cinqama. Harmi koo baay'ee na qaba. Baay'ee na dhukkuba. Kanaafuu harma koo kan asitti dhufee aannan isaa keessaa dhangalaasu malee boqonnaan argadhu jette. Akkamitti akkas gootaa maal taate tenna deessee daa'ima ji'a tokko gattee dhufteetti dalaala. Daa'ima harma barbaadu, daa'ima bobaa haadha barbaadu biyyatti naa darbaa nan hojjetadha jettee daa'ima ishii gattee dhufteetti jechaadha. Ilaala. Daa'ima ishii gattee ji'a tokkotti gattee biyya ormaatti deemtee san booda harma koo kana keessa nanicha gadi naqu malee na waxxaraa jira. Maaliif daa'imni harmooliin gaafa daangaa ji'a tokko akkas amma go'anitti gaa amma mucaan guutu yookaan immoo aannan harma dhiisutti baay'ee isaa waxxara jechaadha kanaaf. Kanaaf asii aannanicha of keessaa dhangalaasu malee na dhukkuba na waxxaraa jira jetteen jechaadha. Yeroo kana maadaamittiin bakakkaan waan samiirraa bu'ee isheedha itti fakkaate jechaadha laala. Baay'ee tokko rifatte, baay'ee tokko naate, bakka akkam siniin jedhu reegaa seenaa kana gaafa nagau dhugaan siniin jedha baay'ee tokko na ajaa'ibe jechaadha. Maaliif jenna namni akkanaallee jiraayi. Amma maadaamonni garagaraa jiru miti namni akkanaa jiraan nama jechisiisa jechaadha. Maaliif waan akkana gaafa argan tokko baasanii nama darbatu bishaanitti illee harka hidhanii kan darbatan jiru. Fuuqirraa kan nama darbatan jiru waan garagaraa kan ijoollee taasisan jiru jechaadha. Hammeenya guguddaa kan qaban jiru jechaadha. Ilaala. Maaliif nu darbaa hin hojjanna jedhanii gaafa deeman hammeenyi isaanii immoo ammuma suni jechaadha. Yoo kiristaana taatan rakkoo
keessattuu biyyoota Arabaa garagaraatti irra caala musliima waan ta'eef jechaadha. Naannoo Beeruut fa'aa yoo ta'e malee biyyoonni garagaraa gaa jiru garuu kiristaanonnis egaa baay'ee ulfaata jechaadha laala. Kanaafiyyuu egaa dubartiin kun baay'ee rifatte madaamiin kun jechaadha. Ilaala madaamiin kun akka malee rifattee waan bakakkaan itti bu'ee itti fakkaate hojii dubartii kanaatti jechaadha. Mana fincaanii duuka deemtee waan argite kanaan siruma namanne jechaadha. Baay'ee tokko dhiphattee san booda maal gooti ejensii ishiitti dawwalte biirootti dawwalte dafi kottu dubartii kana gashuun barbaadaa jettee jechaadha. Deemtee maal jettiini ani baay'ee na ajaa'ibe jechaadha gaafan kana dhagahu. Biiroo sun dubartii kana biiroo sun fudhattee deemte intalli kuni mana koo erga dhuftee baay'een turre reefu akkas naannoo ji'ayyuun guunne. Kanaafuu tiikeettii gutee biyyatti galchuun barbaada. Namichi warra achiis rifatanii akkamitti jedhan. Ishiin kan hojjette baay'ee miti. Naannoo ji'aati. Ani immoo kan waggaa lamaa miindaashii waggaa lamaa akkasumas immoo qarshiittiin tiikeettii pileenii kutattu hunda qopheessee fiira biyya shittaa galtu. Daa'ima ciibsitee dhuftee waan ta'eef daa'ima harma barbaadu ciibsitee dhuftee waan ta'eef yoo ishiidhaaf danda'ame waggaa lama kana waggaa lama booda yoo nufti ta'e waggaa lama booda dhuftee na biraa hojjettu. Yoon ta'u ta'e immoo qarshii kana hojjettee haa jijjiiramtu jettee osoo waan takka waggaa illee guutiin ji'a ta'u ilaala ji'a keessa osoo waan tokko ishii biraa hin hojjetin miindaa waggaa lama isheedhaa laattee ayyarii pileenii tola murtee fi gara biyya ishiitti akka galtu taasistee jechaadha laala. Dhugaatti baay'ee kan nama ajaa'iba kun jechaadha. Kanaafuu ani gaafa kana dhaga'u dhugaa isiniin jira baay'ee tokko ajaa'ibsiifadhe jecha. Akkuma kana jiru laala tokko tokko immoo osoo hirkitanii ofuma keessan hojjettanii dafqitanii laala amma dugdi isin cetutti dhiiga tuftanii qarshii hojjettan kana kan isin dhoowwatan immoo jiru jechaadha. Boru isinii kenna akkas jedhanii isa isinii kennan deebisanii illee isinirraa fudhatanii kan ji'a 3 kan ji'a 5 kan waggaa tokko sirba immoo kan hojjettan hundayyuu kan isin dhoowwatan immoo maadaamoonni akkanaa guutan jecha. Akkuma kana immoo maadaamiin akkanaa seenaa guddaa hojjettu dinqii guddaa hojjettu waan ajaa'ibaa akkana hojjettu immoo guutteetti jechaadha laala. Waaqayyo kan akkanaa baay'isu namummaan akkasii jechaadha laala. Namni nama gaafa ta'u namni yeroo hunda maalin jedha seetan nama nu taasisi jedha kadhadhaan jedha miti waaqayyo nama akka nu taasisu. Amma nuti nama jedhamna malee nama waaqayyo barbaadu miti. Nama waaqayyo uume sun miti nutam. Nama waaqayyo jaalatee barbaadee uume sun ta'uu dinneera. Maaliif walii keenya wal jibbinaa, wal lollaa, wal ajjeesnaa, wal ariinaa, wal hinaafnaa waan garagaraa keessa jirra jechaadha. Namni waaqayyo jaalatu immoo namummaa nama qabudha. Nama namaaf gaddu, nama namaaf dhiphatu, nama namaaf jiraatu. Nama fakkeenya namaaf ta'u, nama dhukkuba namaa dhukkubsatu, nama jireenya namaa bareechu, nama namaaf dhaqqabu, nama waaqayyo jaalatu, nama waaqayyo sodaatu, nama hundayyuu ija tokkoon nama laalu, nama hiyyeessan boosisu, nama dureessa jalan fiigu, nama aangosaatiin hin fayyadamne, aangosaa fayyadamee nama hiyyeessan miine, nama hiyyeessan boosisu, nama murtii haqa dabarsudha jechaadha. Nama waaqayyo jaalatu. Waaqayyo nama akkana jaalata jechaadha. Kanaafuu nama waaqayyo jaalatu akka nu taasisu. Nuti har'a nama akka waaqayyo barbaadu ta'uu qabna jechaadha maatii Kiristoos. Kanaafuu namoonni akkanaa jiru jechaadha. Namummaadha. Mee ilaala. Tarii qarshiin kun gara biyya keenyaatti gaafa jijjiiramu 100 meeqa gara miliyoonaatti hiikuu danda'a argitan. Kana hunda qarshii kana baastee namummaan itti dhaga'ame isheenis ijoollee qabdi ta'a. Isheenis miira sun keessa dabarteetti ta'a laala. Kanaafuu akkasitti namatti dhaga'ame jireenya namaa kana keessa seenanii haala kanaan nama gammachiisu nama furuun baay'ee tokko jechaadha laala. Mee dubartii kana maaltu itti dhaga'amu? Gaafa wanta akkanaa ishii mudate rakkina kana keessa waaqayyo dubartii kana maadaamii kanarra bulee haala kanaan gaafa rakkoo kana keessa ishii baasu mee dubartiin kun gammachuu ishee akkam? Namni akkanaallee jiraa nama jechisiisa. Dhugaan isiniin jedha dura isinii kaase. Namni akkanaallee jiraa nama jechisiisa argitani. Kanaaf biyya keenya keessattis jechaadha haala kanaan egaa wal dadhabne illee hedduu keenya jira. Biyya ormaatii illee waan akkanaa furachuu qabna jechaadha.
warra akkanaa kanas immoo galateeffachuu qabna jechaadha. Warra haala kanaan immoo hojii gaarii hojjetan kana jechaadha. Biyya bade keessa biyya bara namni gaariin dhabame namni akkanaa mul'achuun isaa wanta akkanaa argamuun isaa baay'ee nama gammachiisa jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaafiyyuu Waaqayyo ammas taana egaa warroonni viidiyoo kana laaltan hundumti keessa mana jijjiirtanitti wanta akkanaa akkasiin sin mudatu yookaan immoo wanti gaariin akkasiin qunnamu siniif hin hawwa jechaadha. Maaliif tarii tokko amma ijoolleen tokko keessaan dhuftanii warri natti himtan amantaadhuma keessaniif sababa amantaa keessaniif illee rakkinni guddaan kaaseen irraa gahaa jiru. Kirrii keessan akka kuttaniif gaafa soomtan akka hin soomneef kan sin sodaachisan kan sinitti qoosan kan sin ari'atan kan sin sodaachisan hedduun keessan akka jirtan natti himaartu keessaa. Kanaafiyyuu ammas taana Waaqayyo jabina isaa siniif haa kennu. Waaqayyo kana caala immoo amantaa keessaniinis cimtanii namoota garagaraatiif fakkeenya akka taatan sinaa dhaabu jechuun barbaada. Maaliif seexanni yeroo tokko namoota hamoorra taa'eeti jechaadha kan inni godhu. Nama hamaa ta'een ikkoo ati maali seexanni namni seexana akkanaa maal namni akkanaa seexanni akkanaa jenna miti. Namichi seexana ta'e miti. Seexana sarra jiruutu kan nu raasu. Kan nu sodaachisuu barbaadu. Kaawwan nama walitti naqu. Namni tokko bakkuma inni jiru hundi nagaa kan hin taane ni jira. Amma naannoo keenya keessatti tarii jiraachuu danda'anii beektu. Kan hojiidhuma isaayyuu seexanni itti naafa namni jettan tokko hin jiru. Argitan seexanni isaarra bulee gaafa nuti gammannu nutti hin tolu, gaafa nuti amantaadhaan cimnu nutti hin tolu, gaafa mana kiristaanaa deemnu nutti hin tolu, gaafa waan gaarii hojjennu nutti hin tolu. Ilaala. Kanaafiyyuu egaa seexanni hojii inni hojjetu hojii akkanaati. Namoota garagaraa fayyadamee jechaadha. Baattoo seexanaa ta'udha jechaadha kun. Kanaaf amma mana isin hojjettan tokko maadaamonni tokko baattoo seexanaa ta'anii kan halkanii guyyaa ammuma waan kana hojjedhu siin jedhanii maaf hojjette kan siin jedhu jiraachuu danda'a jechaadha. Ilaali. Ammuma kana waan mana keessan jiru ammuma kana fidi siin jechuu dandeessa. Beekti gola ishee soo beektu akka maaliif hin jiru naan jetta jechuu dandeessa. Baattoo seexanaa ta'anii kan sirraasan kan sirrifaasan. Kana keessa akkamitti ba'uu dandeessu kadhannaa guddaa ta'e jilbeeffadhaa Waaqayyotti bu'a. Yaa Waaqayyo afaan shinarraa qabeeti. Gaarii kanatti dubbattu na taasisi. Yaa Waaqayyo jedhaati gara Waaqayyotti bu'a. Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Nagaa isinii taasisa mana keessa sun. Yaa Waaqayyooti mana kanatti nagaa buusi. Dubbii isaan dubbatan arraba isaan irra taa'e natti dubbadhu. Waan gaarii akkanatti dubbatan. Bakka gaafa isaan karaa amantaa isinitti dhufan gaafa karaa hojii isinitti dhufan waan garagaraatiin isinitti dhufuu danda'u waan ta'eef jecha. Kanaafiyyuu haala kanaan wanni jira. Kana malees immoo yeroo tokko namoonni tokko immoo hojiidhumaaf deemtanii kan dabdanis immoo jiraachuu dandeessu jecha. Laphee keessanitti daba kan waan hojjechuufi qabdan bakka daba laphee keessanii jibba laphee keessanirraa kan ka'e kan dhiistan jechaadha. Waaqayyos immoo hin jaalatu. Namni hamaa isiniif haa ta'u sin balleessuuf maan dhufin lapheen keessan qulqulluu haa ta'u. Dabuun gaarii miti. Dabni naannee unuma miidha jechaadha. Kanaafuu hin dabiina hin nuffina. Garaa keessaniin haa xiqqaatu amma dandeessan garaa keessaniin hojjedha. Garaa keessaniin tajaajila. Maaliif daba keessan sun seexanni fidee itti mul'isa jechaadha. Yeroo hunda gaarummaa keessan osoo hin taane daba keessan itti mul'isa waan ta'eef jechaadha. Laphee keessan qulqulleessitanii tole jettanii ajajamtaniif taanaan Waaqayyo isin gargaara jechaadha. Kadhannaa keessan isin dhagaha jechaadha. Kanaafuu haala kanaan yoo deemtan gaariidha. Egaa wanti seenaan akkanaa kun baay'eedhuma tokko waan na gammachiisee fi kanan isinii fide. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu egaa jajjabaadhaa hojii gargaraarra kan jirtanii sanbeetuubis subscribe godha warri subscribe hin goone jechaadha. Yeroo tokko qofaadha ani guyyaadhaan subscribe sii godha kan jedhan jiru komentii irratti. Yeroo tokko qofa subscribe jechaadha. Subscribe gootu fuulduratti mallattoo takka jirti akkuma kanaa jechaadha. Ishii tuqxanii olirra kaawwattu viidiyoon ani gadhiisu hundi isaa yeroo hunda isin bira ga'a jechaadha. Kanaaf laayikii immoo tuqaa sirriitti na hordofaa isiniin jechuun barbaada. Ergaa isa duraas irratti hirmaadhaa. Istuudiyoo keenyas waliin haa bareechinu. Nu bira dhaabbaa ispoonsara nu ta'a isiniin jechuun barbaada. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa. Waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Mana kiristaanaa keenya abboota keenya nuuf haa eegu. Kiristaanota hunda nuuf haa eegu. Biyya garaagaraa keessa kan jirtan Waaqayyo isin faana haa ta'u. Araarsummaan Dubroo Maariyaam. Eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalala duukaa butotaa hunda caala arjummaa dhiifamuu naqa keenyaa nuuf haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa.